Dua ko eeganam kan ture dua ko bicara kan eegamaa ture malee inni fayya sadarkaa kana waan bariira ta'a jedhamee miti kan yaadame. Maqaan koo ittaana komishineraa Nagaraa Dhufeeraa jedhama. Kan inni guddate Najjoo irratti kan ammarraa hojjedhu immoo Bishooftuu irratti ji'a lama goone. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe jechuun danda'ama. Raajii darajeen naa kadhatanii manattis asittis yeroo tsoomsalootii itti qabaniiti kan isaan naa kadhachaa turani. An akka ittiin hin turre jechaadha. Deemsi koos akkas hin turre, afaan koos akkas hin haasa'u, iji koos hin argu, harki koos hin hojjetu, amma farramuu hin danda'a, hojjechuu hin danda'a, nama laaluu hin danda'a. Kun immoo kadhannaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan dhufee fi raajiin naa kadhatanii iddoo kanaan nagahanii jiru. Ji'a afur guutuu, ji'a sadi guutuu hin hojjetu ture. Ji'a arfaffaa irratti dhugaan ba'an jedhee akkuma dhugaan ba'an jedhee ji'a afur kan inni na hojjenne. Amma garuu fayyee akkam barbaadeen farramaa, akkam barbaadeen barreessaa, akkam barbaadeen deema, akkam barbaadeen gaara ba'a. Qarshiin hin finne hin jiru. Amma biyya alaatti jira. Biyya alaa kan jedhamu hin jiru. Anaa Yesuus bichaadha kan farramu. Dooktarri tokko na gaafate. Yommuu na gaafatu keessatti anaan keessa koo hin beektanii, keessa kootti na ta'e, keessa koo kan beeku Yesuus qofaadha. Anaaf kan na fayyisuu danda'u Yesuusi, namni na fayyisuu hin danda'u. Garuu qarshiin achitti baase amma nan jettu. Gara 400,000 baase mootummaan. Anis itti baaseen jira akka dhuunfaa kootti 200,000 wayii. Garuu seexanni sana duguuge malee, sana fudhate malee Yesuusin hin caallee machaadha. Kan marfee caalu, kan dooktara caalu Yesuus qofaadha. Fayyina guddaan argate mana Waaqayyo bichaan deddeebi'aa raajii darajee yeroo itti qabatee jechaadha. Yeroo itti qabatee guyyaa 25 guutuu jilbeenfatee kan inni kan na gaafachaa kadhataa turesi, kan na gaafachaa turesi. Afaan koo ol makaa amma waliin makuu ma waldaa kanatti jechaadha. Kanaaf iyyuu galata naa gahuu qaba. Sabni kun argeera ol ka'ee miila isaan dhaabatee har'a akkasittiin hin deemun ture. Amma garuu nan deema akkan barbaade socho'aa. Kan immoo galata barbaachisa Yesuus Kiristoosiin anaan miti namaan miti. Amma kan waaqeffadhes ol ka'ee kan waaqeffachaa ture kanarraa kan ka'eera kan dafqes. Gaashee fide. Ol baasi. Chidhaabi. Duutu jedhee Waaqayyo. Paralaayizdiin ta'u jireenya kee. Ameen. Dhuga baatuu koo taanaan jedhee Waaqayyo. Ufee taayitaa argatee ji'a 3 geenya kan rukutan biyyanatti. Hafuura isaanii sanaan. Har'a garuu Waaqayyo nanii kanaan jedhe. Jaruma durattan adda kennaa fi adda kenneef hin beeka. Dhukkuba sana rukuta. Ani Waaqayyo mucaa koo dhuga baatii bannaa banaan jedhe Yesuus. Qabi cipsi moo gadi cipsi jala naa guree iji kee qaroon kee argu onneen kee afayyu oboonni nakee keessa hayaan ti mucaa Waaqayyooti narvii baatteen teessu wiilcheriidhaan deemtu paralyzed in taatu. Sammuusaas qaamnisaas nallisaas hojjetee. Ameen. Amin jedhaaka. Ameen. Nama haaraataa. Ameen. Harraa kaasee warra nama kana irratti hin du'a hin tarraataa jedhanii eegan irratti halaqaan godhammas jedhe Waaqa. Ameen.
Amen. You are free. Kai. Si kera waqash. Dem commissioner. Dem kate nan fayyera qabi. Erre ilille mana kana ilille berre. Laba kaina badu goftab galata fidi. Ya. Ani fayyera la. Jira. Ugawa kayo. Ugawa kayo. Ugaan jiru. Zanade korrende. Ogeessi kan caalu Yesuus. Ogeessa maanaan godhanaa fi jaalama gidduutti kan inni. Wajii ko irratti namni sadarkaa kana ga'a jedhan jiru yookiin hindua atmana ko as jirti ijoollee la jiru hin beeku biyyicha du'a ko eeganam kan ture du'a ko bichaadha kan eegamaa ture malee inni fayya sadarkaa kana waan bariida ta'a jedhamee miti kan yaadame. Ani namni na yaadan jiru atmana ko simmanyin bukkee dhaabatti ijoollee afarin qaba arfaan ishee na bukkee jiru namni iddoo kanatti miti kan na yaadaa ture garuu kadhannaa fi Yesuus kan naa godhe akkimii bira dhaqee amma boodan qabde raajiini nan dhaqee gizeen dhaqu keessatti ati na tsaadhamiin jedhame waa tokko hin qabdu sirraa waan eenyu hin qabnu ji'a sadi booddee deebitee dhuftaa ati na tsaadha harka walitti buusaa ayyaa Shaabbii durin hojjenne amma hojjedha kan barbaaden fiigaa asirra gizeen burraaqaa tureyyuu akka sabii arguuf waan biraan jiru. Tole amma illee asirra buldaaqaatiin nutti agarsiisaa sabni kun galateeffatu.